isin nuuf lafee dugdaa keenyaa akka taatanan isinitti hima. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan tura. Basalaam qoyyooleen. Namni viidiyoo kana ilaalaa jiru hundumtuu sheer gochuuf koppii linkii gochuudhaan namoota hundumaa akkanaaf qaqqabu naaf taasisu. Isa jalqabaa uummata koo uummata jaalalaa, obboloota koo obboloota dhiigaa, obboloota firaa, obboloota gaafa xiiqii, obboloota gaafa rakkinaa, obboloota gaafa dhibee, obboloota gaafa dhukkubaa kan ta'an firoota dhugaa namoota naa ta'an obboloota Islaamaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti aansuudhaan har'aa wanta tokko qabadheen gara keessanitti dhufee jira. Innis immoo maalidha yoo jettan waan biraatu hin taane isin galateeffachuun dhufe. Isa duraa obboloonni koo biyya bakkeedhaaf biyya keessa taa'uudhaan qixa hundumaatiin nu duukaa dadhabaa turtan. Obboloonni sheekota kan taatan, ustaazota kan taatan, jalqabaa kanan jedhu yoo jiraate waan hin qabu, warqi isinii kennuuf warqii hin qabu, qabeenya isinii kennuuf qabeenya hin qabu, waan hin qabu tokkitti duwwaadha. Innis lubbu kooti. Lubbu koo yoon isiniif kenne immoo anaan nan qocca'u. Namoonni guyyaa gaafa abdiin miidhame ka'e hanga guyyaa har'aatti gatii kanfaluudhaan humna keessaniin, maallaqa keessaniin, du'aayiidhaan masjiidatti bakka garaagaraatti du'aayi gochuuf dadhabbii hedduu anaa faana obboleessa koo Abdii faana dadhabaa turtan. Waan ani isiniin jedhu hin qabu. Galanni keessan jannata haa ta'u. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Waan ani isiniif kennu kan biraan qabu. Ofii koo garuu dabarsee isiniif kennuuf yoomiyyuu qophiidhaaf galatoomaa. Amma sa'aatii kanatti Abdiin fayyina bareedaa irra jira, haala gaarii irra jira. Egaa isinis xiiqii kokkee qabdanii hanga ammaatti nu wajjin kan turtan galatoomaa isinin jechuun jaalladha. Egaa galanni keessan nurra dannuudha, baay'eedha. Ingidihi ammallee yoo ta'e obboleessa koo Abdiidhaaf du'aayin hin barbaachisa. Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan qalbiidhaan qaamaan kallattii garaagaraatiin bira jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleewwan akkuma isin jenne obboleessa keenya Abdii Raggaasaa bira seennee jirra. Haa ta'u malee ammallee fuula isaa viidiyootti baasuudhaaf xiqqoo ammallee hin mijatu. Inshaallah guyyoota muraasa hin barbaachisa jennee waan amanneef fuula isaa isin mul'isuu hin barbaanne, ammoo sagalee isaa immoo dhageessan. Allahu ta'ala. Sagalee isaa isin dhageessifnaa, salaamtaa Rabbii isinitti haa qara'u. Sana booda immoo taasisaa irraan dabalan. Abdii hawaasa kanamee namoonni gariin maa nutti taphatanii sagalee isaallee maa nu dhageessifne waan jedhaniif nu cinqaniif mee sagalee kan kee hawaasa kana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhin. Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan qalbiidhaan qaamaan kallattii garaagaraatiin bira jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hundi keessaniyyuu baay'een isin dinqisiifadha, baay'een isin galateeffadha. Du'aa keessaniin, waan qabdaniin, yaada keessaniin na bira dhaabbachaa jirtanii, na bira dhaabbachaa jirtu. Annaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Inshaallah yoo Rabbi jedhe yeroo dhiyootti immoo afiyaa guutuudhaan, fayyaa guutuudhaan akka walitti deebinu shakkii takka illee hin qabu. Isinillee malee du'aa keessanitti naafaan isiniin jedha. Osoo Ustaaz Tayyaan hin dubbanne dura wanni isin himuu barbaadu, sagaleen kun osoo akka har'aa kanatti katoluu fi sagalee Abdii Raggaasaa ta'uu ka beekamu osoo ta'eeti silaa qaata sagalee isin biraan geenya. Sobuuf osoo hin taane sagaleen kun erga wayyaa'ee erga sirraa'ee guyyoota muraasa achi dura sagalee Abdii Raggaasaati jechuun hin danda'amu waan ta'eef malee erga inni haasoo jalqabeellee bubbulee jira. Garuu sagaleen isaa gonkuma sagalee Abdii Raggaasaadha hin fakkaatu. I think amma sagaleen kun sagalee Abdii Raggaasaa ta'uu isiniif beeksifnee jirra. Inshaallah guyyaa itti aanu ammoo fuula isaa isiniif hinna. Ustaaz maal jettan? Wallahi qalbiin hedduu nu boba'ee, wallahi onneen keenya hedduu miidhame yoo waan dhageenyu waan argaa turretti jechuudha. Ammoo
har'a ammoo akkuma dhufnee kaleessa magaalaa Finfinnee dhufnee umraa irraa deebinee jechuudha. Har'a obboleessa keenya dubbisuu dhufne. Alhamdulillah haalli caafiyaan isaa irra jiru haga wahii fooyyee hedduu agarsiisee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammoo kanarraa caafiyaadhaaf hikiminnaa yookaan yaala hedduu isa barbaachisa. Pilaastik sarjarii kan godhamu hedduu isa barbaachisa. Qaamni isaa kun dhibbantaan 40 akka kanaan dura gubatee warri mana yaalaa dubbataa turan jechuudha. Inshaallah ammallee hundi keessan gargaarsa keessaniin biraa adda hin ba'ina. Namni waa hedduu nama gargaara. Namni yaadallee nama gargaara. Namni du'aa'iidhaan ammoo inni isa tokkoffaa fi isa duraati. Wallaahi wanni waa jijjiiru wanni waaqi'a jijjiiru du'aa'iidha jechuudha. Khaasatan namoonni bakka haramaa jirtan du'aa'iitiin ammallee hin dagatina. Namoonni bakka garaagaraa jirtan hundi keessanuu du'aa'ii keessan akkaan barbaachisa. Waan dandeessan hundaan inni du'aa'ii danda'us wama hundaan akka bira dhaabbattan amaanaa isin bira kaa'anna. Yesus booda dhufe. Kun immoo kanin fudhadhe kanan daamummaa kootittiin fudhadhe isa ndee kan amanuu dadhabnaan immoo ani namaa Akkas taanaan Joosi amante olii galle Addis Yesuus amante miti Addis Yesuus amante ilma Waaqayyo duruun amanee hin jiran. Yesus karaa dhugaadha. Kijiban barsiisa dhuga barsiisa jireenya barsiisa. Bakka taada kanuma waayi kan barsiisaadha jedhee Yesus fudhadheeni ammoo inni wangeela Yohaannis an dubbadhu kun kan kootii miti kan isan ergeeti jedha. Kan abbaa kootiiti jedheen. Akkas kanaaf akkas kan abbaati. Yohaannis gubbaarratti mooyyuu ani fi abbaan kiyya tokkuma yoo argitan abbaa kiyya argitan jedhe ka. Eka isaan waan gartee kaayyoo tokko mishina tokko waan takka bas waan abbaa barsa kanaaf tokko amma namni waan bardottis kanan siin jedhe laal wanni isaan amma isaan aniif abbaan kiyya tokko jechuun tokkitti nama tokkicha dhaabbatu miti hojiin isaanii tokko jechuudha siin hin jenneeni. Okay abbaan ni ajjeesa Yesus ni ajjeesa. Maal ajjeesa? Maal? Bineensotaas biqiltuus namaas kan ajjeesu Waaqayyoodhaami. Ndee duutimmaa durumaanuma dhufe kaayee Waaqayyuma eenyutu hafuuraa fi eenyutu mindino fooniif hafuura addaa baasa Waaqayyoomi. Maarree? Eka Waaqayyoon Yesus ni ajjeesamu ni fayyisa. Yesus fayyisaadha. Garuu macarrashaa irratti dhuma irratti garuu firdii kan kennu immoo Yesus yeroo qiyaamaa. Abbaanoo bakka zimbiloo kanumatti harka marate. Yaaddoon isaanii tokko siltaan saxxeenyine eenyutu aboo mootummaa eenyu kanneef Yesuusiif. Abbaadha hin qabuumi duraan guyyaa keessa argate Yesus. Duraani kaani yeroo inni dhalatu wajjin hin jiraadhu ani hin beeku kan hin beeku kan macaafa qulqulluu irratti barreeffame duwwaan beekaani. Dhalatuun an jette waaqaa dhalate moo namaa dhalate dubroo Maariyaam irraa. Maariyaam immoo nama deesse namaa ati ilmoo ati ilmaan qabdu. Maarree qaba. Meeqa qabda? Jaha wayyo Waaqayyoon ilmaan meeqa qaba? Tokko. Ati irra qaba ka tujjaarne ati hay indee ani Waaqayyo maali gere ati ilmaan dhiiraa qabda moo dubartiiti? Dhiiras dubaras qaba. Waaqayyoon dhiira qaba moo dubartii? Dhiira qaba inni. Bakka hin qabu dubartii ati turre tujjaara bakka ati ta'e bakka si maali bakka rafee manarraati ta'e boru wala garra. Ani maalin rafa amma hojiin deemu kooti amma ndee barii dalagi kottu sira kan sira dalagadhu ani nan dalagadda bariite dhiqadhu qulqulleeffadhu kadhadhu jilbiifadhu yaa Waaqayyoo kiyya yaa Abbaa isa jiraata isan duune isan saqqalamne jireenya kiyya gartee obboroo kiyya kana naa tolche araaraaf simboo mana kiyyatti konkolaataa kiyya ilmaan kiyyatti galchi jedhi kadhadhu. Ameen. Anis kadhadhe isiniifis kadhadhe Waaqayyo tokko nu haa godhu. Yesuus Kiristoosin afurri qulqulluun isin keessa haa seenu waan hundumaa qulqullummaadhaan akka nama hundumaa barsiiftanii gara dhugaatti akka deebistan Yesuus Kiristoosin isin haa gargaaru. Ameen jedhi. Abbu. Waliin nu haa gargaaru. Ameen jedhi. Ameen jiraatan sana haa gargaaru. Waaqayyo nu kan bakka. Ayye. Inni walloo argisiisa ishii nagaan. Tole.
baay'ee gammadeera. Ulfaadhaa rabbi sinaa ulfeessu. Gammadi ammallee ganaa ammallee Ameen. ulfaadhu. Isinis naa gammadaa naa jiraadha nagaan. Ayyee amen nageetti nu jiraadha. Joosiin maa kofala? Ali qabime joosii kana. Kamaat ta'uu jamaa. Paasterii mataatan ka abumas paasterii mataatan ka amma paasterii mataatan bakka. Eenaa kana waraqaan akkan hin diddanii. Amma waraqaa ragaa dhabdan malee. Maal jettaa ibnu? Ali. Manguddoo suuta. Ali. Oomii jaadhaa beektaa guyyaarraa akkasii waan. Malee fahimtu? Shubayyaa jedhan bilqaliil. Ibnu on tofiti milikee wanna ta'e milikee deebi'ee amma maa gadhiiftan jiraata. Alillee milikee ibnu. Akkana gootan hin ajjeeftanii baraanaa kana jirana. Ali na dubbisi ka. Ali dubbadhu. Joozii kana islaama si godhuu joozii deequma takkatti. Meena godhaame ooddan gaarii ta'e. Wallahi yoo wangeela fudhatte hin taataa beektu hin fudhattu malee. Wangeela nan fudhadha. Hayyee waaqayyoon tokko jedhime lamaa miti sadii miti jedhime. Okay. Ashhadu. Isintu naa sosiisa mana kan biraan naa sosiisa amma. Yesuus waaqa tokkichaa miti jedhime. Yesuus waaqa tokkicha dhugaatii miti jedhi. Amma gaaffii kiyyatti fufu. Dide. Gaafadhu. Jedhee barre. Macaafa qulqulluu. Abbaa waaqayyo dha musliimni illee akkas jedhee amana. Ilaa. Bakka bartanti shantama amantee fudhe sigeen. Namoonni 600 jirtan kun ka beektanii kiristaanni amma akkaataan itti understand goonitu adda adda malee amma musliimni hundumtuu waa'ee quraanaa waa'ee musliimummaa wal qixa hubatee hin jiru. Dhugaa moo soba? Maal jettu? Musliimni hundumtuu waa'ee islaamaa yookaan waa'ee quraanaa wal qixan beekaa? Yookaas wal qixan hubata? Ilmi namaa waa hunda keessatti hubannoos walirra caalaa maal? Shakkiin qaba kun. Bakka kiristaanillee akkanuma malee akka hubannoo namaa fi akka ilaalchaati malee waaqayyo tokko qofaatu jira. Tokko jechuun tokkumaami? Tokko jechuun tokkuma. Tokko jechuun tokkuma. Okay. Abbaan tokko moo lama moo sadii abbaan? Abbaan tokko. Yesuus tokko moo lama moo sadii Yesuusoo? Yesuus tokko. Hafuurinoo tokko moo lama sadii? Hafuurri tokko. Jarri kun qaama sadii moo qaama tokko? Qaamaan sadii jedha. Jarri kun qaama sadii moo qaama tokkoon jedhe? Jarri kun immoo qaamaan sadii. Wal keessa jiran moo adda addaa jiran? Wal keessa jiru. Okay, ragaanaa kan isaan sadeen akka wal keessa jiran. Macaafni qulqulluu maal jedha? Abbaan ana keessaa anis abbaa keessaa. Hafuurri qulqulluunoo. Yeetaalee. Ana abbaa keessaa abbaan na keessa jedhu amantanii? Amantee? Amane waan biraas ni jirti amane argesan. Hafuurri qulqulluun eenyu keessa jira? Eessa jira? Okay. Amma siniin kenna kutaa macaafa qulqulluu keessallee rakkoon. No, akkana naa kan itti ilaal waan sadii abbaan hafuurri qulqulluunis abbaanis anis na keessa hafuurri qulqulluunis ilminis abbaa keessa waan akkana jedhu hin jiru kaa. Yoo jiraate ammaan gooftaa see fudhadhee ilaal haleeluyyaa jedha. Maal jedha isiniif fakkaate wangeela Yohaannis boqonnaa 14. Raafersinti. Nabiraan deemnaa jiran ishaa'idhaan salaataani. Yohaannis meeqa? Yohaannis 14 baafadhame. Taphtaa rukkuta amma baga isinii bareete rukkutaa jira. Follow na godhaa warri follow hin godhinis inshaallah. Abummaa sotoon deemin bakka du'aa sanaa dubbisi qaba. Arrarra. Deebitee deemaa nu baxabbatuuf. Osoo deemin naa dubbisiin jedhe.
Abumas kan walitti gallu Yesuus abbaa keessa akka ta'e abbaan isa keessa akka ta'e amantaniittu. Hafuurri qulqulluun abbaa keessaas ilma keessaas akka jiru naa kan nuu qofaan sirraa barbaade. Malee sagaalamman amantaniittu. Eegaa jechuun waan sanii jira hin jiru kaa bara akkanaa jette wal keessa naan jette abbaa ilma hafuura qulqulluun sadeen tokko walitti wal keessa jiraachuu feetu kakuu moofaa keessaa feetu haaraa keessaa naaf hinnaan fudhadheen hin dubbadhu har'a booda olii. Isiniin kenna. Matakka yoo ati nama ofitti deemu ambassa shillimaata illee sii kanna gooftaa illee sii hojii fudhadha. Amantees ani hin sobu beek hin sobu ammoo yoo dhabdee atoo akkam taata. Yoo dhabde akkam taatati? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa laga Galiilaa harka Yohaannis keessatti cuuphame. Yoo dhabde akkam taataan sin jedhe? Maal yoo nabe? Yoo abbaan ilmi hafuura qulqulluu wal keessa jiraachuu yoo dhabde? Yoo nabe moo? Yoo dhabde matsaafarraa akkam taata? Maal naan jettaa maal goota? Yoo matsaafarraa dhabe moo? Musliiman ta'a. Okay. Kobas. Ageessan jiran. Hin cufadha yen qasuu baase. Amma Maarkos boqonnaa tokko lakkoofsa 19 lakkoofsa 9 naa deema. Okay. Yesus takka. Yesus. Ay lakkoofsa isinin dubbisa. Marqos takka 19 hin jenne? Marqos takka 9 kaasaan jee. Oh Marqos takka 9 jette? Sagal kunooti. Kana jedha. Bara sanitti Yesus Marqos takka 9 bara sanitti Yesus Naazreet mandara Galiilaayaa dhufee Yohaannis Yordaanositti isa cuuphe. Eshi itti fufaa dubbisa. Yohaannis akkuma isa cuupheen akkuma isa Yohaannis akkuma Yesuus bisaanicha keessaa ba'een bantiiwwan waaqaa banamuu isaanii hafuurri qulqulluus akka gugeetti dhufee isa irra bu'ee in arge. Eenyurra bu'ee? Yesuus irra dhufee irra bu'ee. Sagaleen immoo ati ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos sitti raawwatamaa jedhee jedhaan. Okay. Sagaleen akkasii jedhu sagalee eenyuti? Hin beekan sagalee eenyuti? Sagalee abbaati. Sagalee hin jedhu meessa. Sagalee waaqayyo abbaati. Eenyu jedhe meessa jedha sagaleen? Lakkoofsa 11 irra jira. Waaqa irraa jedhee bar. Waaqayyo irraa waaqa irraa samii tanarraa jedhe asii ol namee deema malaayikaa jira seexaanis numa deema eenyu raajoota eenyu kan osoo hundiin ol bee hedduu jira sagaleen waaqayyo akka jiru akka wangeelaatitti dhagee akka wangeelaa amma waan si gaafadhe bar waan si gaafadhe haaf sadi abbaa fi hafuura qulqulluun na keessa ani fi hafuura qulqulluun abbaa keessa kan jiru naan jettee bar. Bakka Yesuus cuuphame kanatti hafuurri qulqulluun gaafa dhufee irra bu'e deebi'ee irraa deeme kan jiru jira. Keessa jiran jenne waan keessaan siin jedhe irra bu'u anis hafuura qulqulluun sirra hin bu'ati. Ati hin qabdu. Bu'a. Hin bu'a hin qabu. Maal duba ati waaqa? Ati hafuura qulqulluun jooziisi amma? Mi maalatu na'u? Ati hafuura qulqulluu fissum joozii? Adillee. Okay, si keessa jira moo hafuurri qulqulluun si bira jira? Na keessa jira. Fidi Yesuus Kiristoos bakka inni hafuurri qulqulluun isa keessa jiru. Hafuurri qulqulluun isa keessa jiru. Hafuurri qulqulluun isarra bu'ee jedha. Bu'ee bara irra jechuu fi keessa jechuun adda. Okay, abbaan Yesuus irra jira moo Yesuus keessa jira? Yesuus keessa jira. Ilmi abbaa keessa jira moo abbaa irra jira irra? Abbaa keessa jira. Hafuurri qulqulluun eenyu keessa jira? Abbaa keessa jira moo ilma keessa jira moo
Okay, abbaan ya sagal booda okay. Waaqa guutuu no? Waaqa guutuu waaqummaa isaa guutuu naa himee. Waaqummaan isaa immoo kan inni itti mul'atu tokko addunyaa kanarraa du'ee du'aa kan ka'e isa qofa. Okay. Waaqayyo ni du'a? Amma na xumursiiskaa? Maasi xumursiisa? Sabaan sirra qabu jira waan afaanitti waan hin taane. Waaqayyo hin du'a? Tokko. Waaqayyo hin du'a. Namaa du'a? No. Namaa du'a moo uumaa du'a moo uumamaa du'a? Yesuusii namummaa isaa fooniin du'e. Joosii kiyya Yesuus namummaa isaa fooniin du'e. Namummaa isaa fooniin du'e. Waan sin jedhe waaqummaa isaatiin aan jette kun du'uun ka'uun waaqummaa isaatiin aan jette. Uumamaa du'a moo uumaa du'a? Joosii. Uumamaa du'a. Okay, kanaafuu uumamatu du'a. Kanaafuu waaqaa miti kaa. Allaqee haa du'u maali? Yesuus Kiristoosii namummaa isaan du'e waaqummaa isaan du'aa ka'e. Eenyu maaliin du'e? Namummaa isaan du'e waaqummaa isaan du'aa ka'e bakka. Fidi ragaa waan akkas jedhu ammas tareefuun islaamaan ta'a jette kana naa fiduu dandeessaa dura islaamaan si godhuu deeman ra'e kan gartee hafuura qulqulluunis abbaanis na keessa ilminis anis hafuura qulqulluunis abbaa keessa kan jedhu hin jiran an jette yoo finne islaamaan ta'an an jette anarra kiristaana keessaan si baasuu deema yoo islaamallee ta'uu baatte. Amma Yesuus Kiristoos du'ee du'aa koosatti ni amantu moo namantu? Haa du'u kaanuu du'ee guyyaa du'aaniin kaa. Ay, adeemni Yesuus du'ee du'ee hin kaafamtu ati. Ani moo yoo Yesuus ofii kiyyaa miti aboo kiyyaa miti kan kanan ka'u. Okay. Ayyee Yesuus aboo ofiif ka'e moo qaama isa kaasee jira? Yesuus moo ofiif ka'e. Ofiif ka'e. Fidi ragaan akkan. Yoo sobde yoo kanarratti si qaba yoo kana fidin akkam taate amma bakka allaqe. Kan sobe kan hin jiruumi kareefu. Siifan fidaan. Islaama ta'us hin barbaadu ani waa takka maatu ani tokkuma warrummaan jalaa baratu ati barattu malee kiristaanuma keessaan si baasu deema. Hin jira Yesuus Kiristoos ofii du'aa ka'e moo qaama isa kaasee jira? Ofumaaf ka'e. Haa? Ofumaaf ka'e. Fidi ragaa. Ofiif ka'e jedha of kaasee fidi. Amma inni fideetti na dubbista abbumaas. Mata duree lamatti hin seenu goobasii teenya reefa soorra bannee dhiisi. Ijoon biyya qabdi ijoon kana buusame. Kau yang buusin anak Ateessu maatu waan hafuura qulqulluu wanta qaba ibnuu qaba. Maaf aanatti banani sun immoo. Dubartiin jaalatu kanaaf. Abboo taa'i dubartii. Taa'i. Taa'i usii. Isiniifan fidaa naa of saashi. Abbumaas bakka yeroo biraan deebi'anii. Taa'i ganaadha dura tareef. Baay'ee eegaa ture kaa nan ture baay'ee. Inturre taa'i as deemtan. Marfeeta akkasii waraannee deemta. Reef shunkurtii jiru addi toofiiti. Qorsii godhu deemti. Qorsii. Namni ablee fi shunkurtaa harkaa qabu deenjarasi haxaraa bara. Kiristaan daanjirasi. Roome saddeeq. Roome. Sini kennu dubbifadhaani. Dubbisi. Isini dubbisa shi. Maca wangeela Luqaasii boqonnaa 24. Lakkoofsa 5 kaasee gajaatti ka jiru naaddu isin dubbisa. No bakkuma takka dubbisi. 5 maali kaasee? Isin dubbisa shi. Innoo isin jiru ka'eera. Galilaawatu jiru waa inni isinitti himee ture yaadadha. Ilma namaa harka warra mootaa ittiin kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuuf jira jedhee.
Waan sin jedhe afaan oromoo kun si gala wanta kun maal nama Patamit. Baay'ee naa gala dhiifama waytu warning irra godhu jira. Okay. Yesus Kristos ofiif du'aa kee du'eeti ofii du'aaf kaasee du'aa ka'ee naan jette. Amma bakki dubbisa kun maal jedhame irra deebi dubbisa. Ashi. Innoo asin jiru ka'eera. Eenyu jedhe? Amma eenyu jedhe? Innoo asin jiruuti ka'eera eenyu jedhe? Ergama Waaqayyoo akkasittiin jedhe. Ka'eera. Okay. Amma fakkeenya waan takka reporting godha. Innoo asin jiru ka'eera. Okay. Kana qaama biraa dubbachuu jira. Hayyee. Kun waan fudhataman qabu. Eka ka'ee ani du'eetiin du'aa ka'eera mee Yesus. Of kaasee. Inni immoo maal jedhe iddoo biraatti yeroon fannifamin yeroo hunduu hin jiru. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf fannifamuuf guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuuf jira. Kaafamu. Maaltu kaas? Wanni namni jedhe kun yoo sobate akkam taateedhaan ustaas. Yaa dubbataa na jira in salaataa bas. Maammi kottu dubbadhu. Abummaa asitti deemtee naannan deemaanis. Qoyi. Eessa deemtaa? No, just gaafata guchaadhaan. Deema salaadha nutti faanaasa deema salaadha. In sagadane jechuun islaamni guyyaa yeroo shan sagada hin beektaam isin waa Yeroo shan hin jiru inni kunis quraana keessan irraa humaaf sagadduuti. Shonkorta maceere mee tan qabu kan rabbasuni. Abumaas isinan jaalladha dhaqaa sagada isin. Isinan Abshir. Mucayyoo miira keessa galteetiin shunkurtii jirtu dhiistee harka of jirtaa. Ibnu. Galatoominaaf yaadda'u keetiif tola sababa naa dubbistaa dhattee. Amma waa'ee du'aa san irratti No. namni tokko qoy yeroo tokko Qorontos tokkoffaa boqonnaa jala kosa 14 dubbisaa namni tokko. Maal jetteeyyu? Qorontos tokkoffaa boqonnaa jala kosa 14 dubbisaa. Ibinu bakka asumaan kan namarraa hin qabdan akkasan malee gati ta'eefiniin aannan ba'aniin Joosii nagaadhaan turi. Ayyee meeroobe garuu yoo dubbatte rakkina qaba. Maali kottu kana dubbisitee beessa deemta? Lakki isaanii waan namni gaafate isheedhaan namaaf hin dubbisan isaanii malee. Lakki siif hin dubbifnaatiniini Qorontos tokkoffaa boqonnaa jala kosa 14 Okay, carraanaaf laadduutti dhaqinaa dubbiskaa. Bakka kan nu hin dubbistu kan fannifamu Lakki anki yana dubbisa warra kana turu barbaade. Eebnu dubbisiif bakka. Dubbisiif duratti gaafachaa turte deemte gadi deef dubbisiif. Joosii dubbisi. Dubbisiif eebnu dubbisiif. Xumuriin sin jedha kanatti. Lakki maali ati sa'aatii dheeraa sa'aatii turte maaliif carraa namaan kennitu? Eebinoon anke sin taasisaa ture gatii ta'eefiniin. Dubbii kanaaf galmaan gahaatiniini achi booda yaada keessanitti fuuftanii sagantaa jijjiiruun barbaanne intina irratti haasa'uu barbaanne. Akkas jedha. Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseera. Nus akkasuma humna isaatiin du'aa nu kaasaa jedha. Waaqayyo kamtu gooftaa du'aa kaase? Asitti waan tokkoon si gaafadha ibnu. Maaliif na gaafattaa kan si gaafadha deebisi? Akkoo si deebisuufan si gaafaa. Joosi. Nan gaafatiniitiin waaqayyo kamtu gooftaa du'aa kaase? Asirratti dabaluufi. Muyit qabadhu qoy. Ibnu siida. Maalol jala jitan. Muyit qabadhu namni biraa. Waaqayyoo ana abbaa keessaa abbaan inni keessa jedhu nama antamoo nama. Kanan si gaafadhu qofa deebisi waaqayyo kamtu goofticha du'aa kaase? Waaqayyo isa Yesus Kiristoos keessa jiru. Gooftaan du'e kamiin? Gooftaa namummaa yookaas Yesus isa namummaa foon uffate. Gooftaan du'ee du'aa kaafame kun kamiin gooftaan du'e? Gooftaan du'e sun isa foon namummaa uffate inni du'aa kee isa waaqummaa. Foon namummaa uffate foon namummaa uffate hin jedhu gooftatu du'aa kaafame moo gooftaan du'aan kaafamne iddoo kana? Goofticha jedha. Gooftichi kun du'aa kaafame moo du'aan kaafamne gooftichi? Kaafame. Okay, goofticha du'aa kaafame moo namatu du'aa kaafame? Gooftichatu du'aa kaafame.
Gooftaa du'e moo namatti du'e? Namummaa isaa fooniin du'e. Namummaa isaatti jedha iddoo kanatti. Jedhati namummaa isaa fooniin du'e. Fidi ragaa boota namummaa isaatti du'e jedhu. Okay. Anis gaaffin si gaafadhu ni fidda agasitti. Fidi boota namummaa isaatti du'e jedhu fidi. Gaaffii tokko ani si gaafadhu macaafa qulqulluutti ni amantamu moo hin amantu? Joosi carraanaa kennime kan kun afadeessan yoo ta'e boota namummaa isaatti du'e mucayyoo mutti qabadhu bakka atatti erga didde. Fidi namummaa isaatti du'e bakka jette. Siifan fida. Hayyee baasi. Ibinu yoo joosi carraanaa kenninaaf hin dubbistu dhaqxe. Dubbisiif agasittiidhaan siifan baasa. Ishiidha dubbisi agasitti. Liqaan feenu dubbisamu. Mucayyoo ati maal maratta yoo gaaffii qabatte siif hin deebisu. Ilaaji yoo si callisanii fidalaa dubbachuun barbaadan gatii ta'eef hin dhiisuutiin mirga qabdaaniin. Deemate abbaa manaa kee gaafadhu nu gaafachuu siif hin nayyeemu macaafa. Yaan akkuma kanadha dubartii akkas jettanii gadi qaqqabuun kitaaba keessatti sin gorsa. Maali kan nutti jedheere Paawulostu jedhe Paawulos kasa si barbaada bumaatu jedhe moo ibnuttu jedhe. Okay. Hai. Walxiqqeechuun illee hin jiru barquraana keessa siifan fida inni rakkinaan qabu. Hayyee fidi namummattuu du'e kan jette fidi ragaa. Baaybiliin ammooti macaafni kan jechuu jiru gooftattu du'e jechuu jira. Ijoo taphtaaf godha viidiyoota kana jala seenaatiin koppii linkii godha. Achumaan viidiyoo sana dhageeffadha. Osoo hin dhaggeeffatiin ammootiyyuu koppii linkii akka hin goone dhageeffadhaatiin koppii linkii godha. I think daqiiqaa 5 fakkaate waan ta'eef. Kiristaanonni macaafa kanatti itti dabalaniitiin hin jiran waan ta'eef achumaan dhageeffadha. Na jala seenaatiin koppii linkii godha rabbiin barakaatiin godha. Ibnu ani si dubbisu akka Yesuus Kiristoos of kaase. Ani of kaase yoom si gaafadhe namummaa isaatti du'e naan jedhe. Hayyee asuma keessa jirannis. Namummaa isaatti gooftattu du'e kan jedhu kun Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irraa gadi 22 yoo dubbiste. Qoy meni dubbistaatiin qoy yeroo tokko qoobsime mucichi kun haa xumuratu. Waa xumuratu. Asumaan gaaffii tokko si gaafadhu. Abboonni gaafa hin xumuratu reen. Gaaffii isaanis kaafradhu kamaan rakkoo qabaa jiru. Abboonni jalqaba xumuree kan kennutti liqaa hin jaalannu. Namummattuu du'e kan jedhu fidi. Akkaawuntii makana yeroo meeqan biloo godhee numa dhufa. Akkataa ishee. Yeroo meeqan biloo godhe. Akkaawuntiin. Dafii kaasaatiin nutti hin gubine namummaa du'e kan jedhu fidi. Kiristaana biroollee tangasani. Osoo macaafni gooftaa du'e jedhuyyuu namummaa du'e jira. Namummaa fi isin waaqummaa waan camu kana iyyuu hin beeku. Allah inuma nu rakkistan. Rabbiin rakkoo keessaa si na baasu. Josi. Si baasutan jira Ibnu ammasitti annaa akka biraa dubbisiin jedhee bar. Ayeeshi barbaade. Anami. Gooftaa du'e jettee amanta moo ati nama du'e jettee amanta? Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin du'e foon isaatu du'e. Ragaa baasi. Mansa bara baraan jiraatan. Ragaa baasi. Ayyee. Okay. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gadi 22 si dubbisaanii.
Kanarratti viidiyoon waan itti kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf milikkita nu agarsiiftaa jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesuus deebisee mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa sadiitti deebisee isa nan dhaaba isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo mana qulqullummaa kana ijaaruun isaa waggaa 46 fudhate. Ati immoo guyyaa sadii keessatti deebiftee isa dhaabdaaree jedhanii gaafatan. Yesuus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofii isaatii dubbachuu isaati jedha. Kanaaf bartoonni isaa egaa inni du'ee booddee waa'ee isa kanaaf dubbachuu isaa yaadatan. Waan macaafni jedhee dubbii Yesuus dubbates in amanan. As keessatti waan lama agartaan. Tokko waa'ee dhagna isaa dubbachuu isaa. Waan lama agartaan namummaatu du'e kan jedhu isaa fuutee. Qoy kaayaa'u. Lala kakootu namummaatu du'e kan jedhu isa jira iddoo kana. Ish asirratti jechuudha. Kan inni jedhu Yesuus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofii isaatii dubbachuu isaateedhaan. Kana jechuun dhagna isaa ajjeesu malee. Haa dubbatu waa'ee dhagna ofiidhaa haa dubbatu fedha dubbachuu malee du'e kan jedhu isaa fuute. Ifaadha bar. Macaafni kan jechuu jiru ilaali macaafni kan jechuu jiru. Isin wanta kallattiidhaan fudhachuu diddaniitiin wanta alkallattiidhaan kan isin fudhatan kun ajaa'ibana jechuudha. Nan dinqisiisa wallaahi. Maal jedhee kallattiidha kun amma asitti ati dhageeffadhu kallattii miti kun alkallattiidha. Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseeraa jedhe. Gooftichi du'aa kaafame eenyuun? Yesuus Kiristoos. Gooftummaan si jammara akkamii aboodha bara aboon hin du'aa? Qoy gooftaan du'aa ni kaafama. Dhageeffadhu gooftichi du'aa kaafameera jechuu jira bar. Tole. Yesuus gooftaadha jettee amantaa? Barsiisaadha fakkeenyaaf ibnu barsiisaadha. Atammatu ajjeefame. Gooftaa jechuun waaqaa miti. Hedduu immoo barsiisummaa kedduu. Gooftaa jechuun waaqaa miti. Gooftummaan aboodha bar aangoodha. Okay, gooftummaan aangoodha malee waaqaa miti jechuudha. Jechuun gooftaa jechuun atammatu duute taate namummaa keddua gaafa kaatu garuu gooftummaan keessa wajjin jiraan. Rakkoo tokko hin qabu laali dhageeffadhu. Barsiisaa yoo taate fakkeenya. Gooftaa jechuun waaqa jettee dhageeffadhu. Gooftaa jechuun waaqa jettee amanta moo waaqa miti jettee amanta? It depends. It depends. Ani Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoodha kan hin amanus kan hin beekus. Gooftummaan miti gooftaa jechuun waaqa jettee amanta moo waaqaa miti jettee amantaan sin jedhe si ati gaafatu deebisi. Ayyee. Kan gooftaa Yesuus Kiristoos na gaafatte yoo ta'e kan gooftaa Yesuus Kiristoos gooftummaan isaa aboo waaqummaa hojirraa wal qixxaatu qaban. Okay, kan du'aa kaafame kun waaqa moo namaree? Ilma waaqaa. Maet? Ilma waaqaa. Gurbaa gooftaan du'aa kaafame jechuu jira bar. Maaree rakkoo maal qaba kun garaagarummaa maalumaa? Akkamitti waaqni du'aa kaafama? Akkamitti waaqni du'ee du'aa kaafama? Siingalu ammatu guyyaa guutaas haawollee siingalu siif. Siifingaluun kun eessanatti dhufa si ananatti babbaayyateetiin hin jira sanirraa zammoona kana. Siifingaluun maali afaan Oromoo dubbatu jirra miti? Ani immoo kana wajjin wal qabsiisee gaaffii tokkoon si gaafadha achi keessatti nu hubatta dheeyyaadhaan. Eeyyamamaa taate. Fakkeenyaaf quraanni jecha rabbiiti miti? Deema quraanaa fi Yesuus du'e maaltu waliif fide jarana? Walitti dhufaayyuun jedhani yoo walitti dhufute walitti dhufunaan jettaan gaaffii korratti hundaa jechuudha. Maaltu waliif fide quraanaa fi waa'ee jecha mee osoo waa'ee baaybiliitii fi quraanaayyii ta'eetiniin haa fakkaatuutiniin. Asi gaafa deebisee fakkeenyaaf quraanni uumamadha moo wanta jalqabaaf dhuma qabu wanta jalqabaaf dhuma hin qabnedha. Maaltu? Quraanni jalqabaaf dhuma qabaa? Jalqabaaf dhuma qabaa jechuun kee? Dubbii rabbiidha miti quraanni? Dubbiin rabbii kuni jalqabaaf dhuma qabaa? Hin qabu. Tole. Quraanni harka jiru garuu fakkeenyaaf quraana ni qabu. Guyyaa itti maxxanfame qaba. Yoo rakkoo wayitiin garuu quraanni kun rakkoo wayitiin
balaa wayitiin qoy kaasittiin ma naa deebista balaa wayitiin quraanni kun gubachuus danda'a ciramuus danda'a balaa wayitiin soo jedha quraanni kun guyyaa maxxansaa qaba guyyaa dhumaas qaba Koi kata tamu dubbi walitti lallaqin kama illaa quraana nagaa fattaate anasiif hima koi anasiif hima waa'ee quraanaa yoo nojjetaat musafni si harka jiru waraqaan si harka jiru suni kan barreeffame qalamni itti barreeffame suni gubatuu danda'a yookaan hubaduu danda'a yookaan bishaan itti baduu danda'a sana jechuun dubbi rabbiidhaayi sani jechuudha miti dhageeffadhu kam dhageeffadhamu yeroo tokko garuu kan nuti si gaafanne deebise gooftaan akkamitti du'ee du'a ka waaqni akkamitti du'a kanaafuu qoy ammas irratti quraanni neecharii lama qabachuu dandeenya tokko quraanni jedhaan noolin ati foonni fayyaa qabaayisi qoy ka dhaggeeffadhu ka yoosi quraanni jechaan noolin gaaffii si gaafadhe deebisi ka waa'ee yesuus si gaafatu jiraami kana hojii wal qabsiisee kana hojii wal qabsiisee jedhaa yigana kanaaf quraanni harka jiru kun guyyaa maxxansaa qaba jarana kiristaanaa fayyaa qabu galchaame no guyyaa maxxansaa qaba gaafa barbadaa'u quraanni kun guyyaa maxxanfame guyyaa akkasii barbadaa'een jedhama dem baradhu fattu waa'ee quraanaa si gaafatu jirra waa'ee isa du'ee fi waa'ee ammootti jechaadhaa himattu maaltu waliif fide hin beekun jettu yaanga dubbii gagalabbataatiin hin ooltu maal miira keessa nu galche waa'ee mana qulqullummaa Yesuusiif dubbatame illee yaada waa'ee mana hojii ergamootaa irratti mee hojii ergamootaa nu hubanne boqonnaa 3 lakkoofsa 15 fakkaate ati waan roga qabu wayii ol galchime akkanuma nama waan tokko kitaabuma takka dubbistee hin beekin akkanuma seera waan makkam arri maal isa jedha biran ibnu uma mariide qofaas yaa sama ibnu oo jokin injira kutaa ammaa kana asiniifan fida amman arganne isiniifan fida garuu እና ጋፊ tokko si gaaf man argan eshi gaafadhama gaafii keessa ergamoota kan banii dubbisee beeknu duru macaafa qulqulluu harkaa qabdu miti isin maaliif of harkaa qabaattan oromoon gaafa makmaako harree faandoo isiitiin gubanii jea macaafa qulqulluutti namantan ittiin qoruufi jechuudha kan qabattan la maal jechuudha mee oromoon gaafa makmaako harree faandoo isaatiin gubanii je na dhaggeeffadhu kaa rakkinaan qabu mammaaksa kee baga mammaakte yaashi siif deebee jedheetiin hin yaada okay malee itti namantu itti namannu dubbii waaqaatii miti dubbii waaqaa jennee itti namannu eessaa dhufere garuyyuu dubbiin nuti itti amannullee keessaa ni jirra dubbiin nuti itti amannu fakkeenyaaf waaqayyo tokko inni sun hin du'uu inni sun jiraataadha hin dhaluu Yesuus Kiristoositti ni amantuu waan amantan dhageeffadhu kaa hin dhaluu hin dhalchuu nama fakkaatu durriyyeen qabdee hin reebdu durriyyeen qabdee hin arrabsitu durriyyeen qabdee hin kabaltu namni maraataa hin jedhuuni inni sun waa hunda danda'aadha hin rafuu hin muguu isa kana jennee waaqa sanitti ni amanna kan macaafa keessatti dubbatu achiin kaawwan ittiin amannu Yesuus Kiristoositti namantamoo namantu hin amana Yesuus nama moo waaqa nama maal akkamitti namatti amantare nama ta'uu isaatti amana malee isatti namantu nama ta'uu isaatti amanan jeebar nama Yesuus nama ta'uu isaatti ni amana Yesuus anatti amanaa jedhera moo hin jenne na amana jee jira na amanaa jedhee jira miti natti amanaa jedhee jira ayyan maaf itti namannere maarree kan nama ta'uu isaatti amanan sin jeebar namummaa kootti amanaa jedhe moo natti amanaa namummaa hin jenne ani ergamaa ta'uu isaa bartoonni warri isa wajjin jiraatan ergamaa ta'uu isaa amanaatiin hin turan wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti yaa abbaa akka ati na ergites isaan amananii jedha yakka inni ergamaa ta'e amannee jirra
Macaafa qulqulluu keessa sagalicha kan jedhu eenyuudhaan bakka bu'a? Sagalicha kun sagaleen kun Amma fakkeenyaaf akkas jedha Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastii yoo dubbiste. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture jedha. maal godhareen? Kan akkamitti ilaalta? Akkuma amma inni asirra dubbatamu kanatti ilaala. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Eenyudhaan? Sagalichi eenyudha? Sagalee Waaqa kan bira ture Joosii. Waaqayyo kan bira ture sagaleen. Macaafarraan si dubbisuu jira bar. Waaqayyo abbaa bira ture ka. Maanillee macaafumarraa si gaafatu jira. Macaafuma irraa dubbisteera si gaafatu jira. Waaqayyo kan bira ture sagalee. Waaqayyo abbaa bira ture. Ragaan of baasi Waaqayyo abbaa bira ture kan jedhu. Ilaa kun lakkoofsuma lamarra kan jiru inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. Waaqayyo abbaa bira ture kan jedhu ragaa baasiin sin jeeba. Gabadha sifan dubbisa. Eeshi dubbisa. Waaqayyo meeqa jira? Ani immoo gaaffii nuti gaafadha maaliifan si dubbisa? Waaqayyo meeqa jira? Dura baasii kana Waaqayyo hanga jiru na gaafattaatini Waaqayyo abbaa bira ture kan jette baasi. Kanaaf deebisi kana naaf deebisi Waaqayyo meeqa jira? Waaqayyo tokkocha jira Waaqayyo abbaa bira ture jette sagaleen baasi. Waaqayyoon tokkichi sun maal jedhamee beekama? Yahweh Elohim Eloha. Abbaan jedhamu? Abbaa qofa. Afaan Oromootiin abbaa qofa jettan san. Bakka isuma bira isuma jechuudha. Isuma jechuudha. Waaqayyo lammiin jiru. Okay, sagalichi sun waaqa moo waaqa miti? Sagalichi ofuma isaatii waaqa ture jedha. Waaqa kan bira ture erga waaqa ta'e. Akkas jechuun maal jechuudha? Maal jechuun miti waaqa kan bira turedha. Sagaleen suni Yesuus Kiristoosii jechuudha. Sagalichi erga waaqa ta'e waaqa kan bira turedha. Waaqayyo abbaa bira ture. Waaqa meeqa wal bira ture? Waaqa tokkumatti walii galee turre bari Yesuus abbaa keessaa abbaan isaa